Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduu gammachiisa warroota magaalaa Nairobi fi naannoo isheetti argamtan hunda keessaniif oduu gammachiisa saniif qabnee dhufnee jira. Oduun gammachiisa kun maali yoo kan jettan taatan filmi isin yeroo dheeraadhaaf eegaa turtan filmi mata dureen isaa carraa hojii jedhu namni dalagee eenyu? Su'eeb Sheekh Amini birootiidhaan kan dalagame jechuudha. Filmii kunis Nairobitti eebbifamaa Seeraanii Muslim Club 25 akka nurra nafneen afeerraa keenya sin jedha. Wal argaan keenyani Seeraanii Muslim Club ta'u. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyi kiyya warri magaalaa Nairobi keessa jiraatanii fi akkasuma naannoo magaalaa Nairobi da jiraatan hundi keessanuu filmiin yeroo dheeraadhaaf eegaa turre carraa hojii kan jiru gara Nairobitti eebba isaa asitti gochuudhaaf ummata magaalaa Nairobi jiraatu qaqqashtii kana wajjin eebbisuudhaaf gara Nairobitti imalaa jira. Isinoo haala kamiin simachuuf deemtan? Lokeeshinni eessatti eebbifama? Eenyufaatu qophii qopheessaa jira? Yaaddeena qophiin ajaa'ibaa qophaa'ee jira. Galma Sir Ali lokeeshinni Park Road achitti walaa agaruun isiniin jaa tikeenni magaalaa Nairobi keessa gurguramaa jira. Tikeeta eessaa argannaa? Akkamiin argannaa? Jettanii itti rakkatinaa? Islii Eeriyaa Paangaanii nama tokko yoo gaafatte siif himan. Akkasuma viidiyoo kana jalallee lakkoofsi hin jira. As jala lakkoofsa jiru kanaan dawwaltanii tikeetallee argachuu dandeessan. Egaa kottaa waliin haa eebbifnuu isiniin jennaa. Filmiin mucaa keenya Sheekh Amini biroo Su'eeb Sheekh Amini birootiin hojjetame carraa hojii kan jiru kan yeroo dheeraadhaaf eegaa turre gadi ba'ee jira. Anigaa hanqarumaan isiniin jaa haan isinii beektan wal argaan keenya galma sirriitti ta'uun isiniin jaa. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo magaalaa Nairobi keessatti argamtan. Eegaan oduu gammachiisaan isinii qabadhee dhufee filmii mata dureen isaa carraa hojii jedhu Seepteembara guyyaa 25 galma Seeraanitti eebbifama. Akka dhuftanii hojii baartan abdiin qaba. Wal arkaan teenya achitti haa ta'u. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo guutuu addunyaa kana gubbaatti argamtan. Eegaan oduu gammachiisaa isin qabannee dhufnee jirra. Maali yoo jettan Jiratonni magaalaa Nairobi fi naannoo isheetti argamtan hundi keessanuu Seepteembara 25 fiilmii carraa hojii gaarii jedhu kan eebbifamu galma Sir Aliitti. Kanaafuu akka dhuftanii wajjin hirmaattanii qooda fudhatanii fi wantoota garaagaraa irratti waan argamu bakka itti bohaartan abdiin qabaa achi tolaa garuu siniin jedha. Egaa maarree warroonni biyyoota garaagaraa jirtan kan viidiyoo kana daawwachaa jirtan asumaanuu viidiyoo kana sheer gochuudhaan carraa filmicha eebbisuu argachuu baattanillee carraa viidiyoo kana sheer gootanii namoota biraan gahuudha ni qabdan jenna. Egaa warroonni magaalaa Nairobi keessa jiraattan akkasuma naannoo ishee jiraattan wal argaan keenya Sir Ali Muslim Club location Park Road Nairobi Kenya